namni sun nagaa akkamii qabaata? Namni ani dhugaa rabbi ani ganda Oromoo tokko arrabsuun naam miti. Saba biraa namni amma fakkeenyaaf dhufanii ijoolleen keenya gaafa saba biraa ta'anii arrabsan nannaan. Maal godhaaf arrabsu? Mindin na maalu warri asirra jirtan waa tokkoon isinitti hima. Please, especially warri maatii koo taatan. Bakka gaadha Oromoof gaadha kun. Maalidha qoy afaan Oromoo afaan arrabsoo gootan bar bakkuma deemitti Oromoo wal arrabsa bakkuma deemi asis deemu. Calmee yeroon scroll namoota friendiin godhani yeroon scroll god afaan Oromoo haasa'u yeroon dhaga'u beekaadha saamna. Akkasitti godhamee akkasitti godhama ammas yeroon afaan Oromoon bar social media irratti afaan arrabsoo ta'e bar jarri arayyata sadaadabu no miilutu nun jedhu diinaaf illee mijanne baqa saba abbaan qabne dhugaa rabbi akkas taane bar arrabsoodhaan beekamu Oromoon daafii keessanii dhugaa rabbi akkas ani Oromoo dhumte akkas bushaayee argeen beeku bar Hacaaluuf haa galabbatu bar ani nan dhibba baay'ee ani Hacaaluuf hin dubbadhu mala Hacaaluun kan Oromooti. Hacaaluun kan Oromooti malee kan koo miti. Hacaaluu tuqxanii jedhee ani baay'een dubbadhu. Waan an arge nagaddisiisa na boosiisa. Guyyaa hamaan dabarse guyyaa jibbisiisaan dabarse garuu Hacuu tuqxanii jedheen dubbadhu ani baay'ee. Hacaaluun kan Oromooti malee kan koo miti. Ani personally ani nan jaaladha. Personally ani waan inni naaf godhe waan ani personally naa godhe miti akka Oromoo tokkotti waan inni naa godhe nan beeka. Isa value nan godha isaaf nan kabaja. Waan hin dandeenye maqaa isaaf nan godha ammas gochaan jira. Maqaan isaa amma dhumaatti akka maqaan isaa ol jedhee akka jiraatuuf waan hin danda'u nan godha. Garuu intina naacuu arrabse jedhee dubbachuu hin danda'ani. Maaliif Hacaaluun kan koo qofa miti. Hacaaluun kan Oromoo maraati. Nama Hacaaluu tuqe Oromoon hin gadhiisu. Just a matter of time. Nama Hacaaluu tuqe baay'ee Hacaaluuf baay'ee atis anis intiniin taanu baay'ee. Hacaaluuf anis atis tabaqaa taanee dhaabbachuu hin dandeenye. No jawla today. No jawla. No baka ne intini wan bile lela na. الله يرزقك يا رب وان واحد بس وان واحد الله يرزقك يا رب Infeedu baka arra yaawraw ne ነገር. اريد مشان تقديسك الله يعزك يا رب وان واحد الله يحمي لك العيال يا رب زي ትላለች ደግሞ እና ላይክ ጃርቲ ከነማ አላከና ነነዩ የሮንደ ጃርቲን ኩኒ ማነ ማለኝ مسكينة وانا ذاتي في ميراتي مسكينة وي ማለሁ Hacaaluuf ani tabaqaa ta'uu hin danda'u. Hacaaluun kan koo miti. Personally na dhukkubsa wanti narge na dhukkubsa personally. Hacaaluun goota biraatti. Isaan garuu callisanii haasa'u malee. Natti hin dhiyaatu Hacaaluun. Hacaaluun Oromoo hundaaf tokko. Nama sammuu qabuuf. Oromoo sammuu qabuuf. Hacaaluun Oromoo hundaaf tokko. Hacaaluun dhufee albamii isa jalqabaa irratti galaanni gibee guutus laftuuf bidiruun nama ceesisaa garaan jaalatee rafuu halkaniif guyyaa nama deemsisa yeroo jedhu dhuguma shawaarraa taa'ee intala Jimmaa jaalateetu miti garuu Oromoo Shawaa fi Oromoo Jimmaa walitti hidhaa jira isinni galeera tanan wal dhabnaare yeroo jedhu Oromoo Shawaa fi Harargee walitti hidhaa jira. Harargeen maccaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee yeroo jedhu akkasitti baatanii gandummaan waliin nyaanneef Harargeen maccaa qarraan tuulamni farda leenjisee yeroo jedhu for one purpose. Harargeen gaafa mancaa qabu kaayyoo tokkoof tuulamni farda leenjisee yeroo jedhu Hacaaluun tokkummaa Oromoo sitti maa jiraa dhogu. Ijoolleen Amboo kooti, ijoolleen Gujii kooti, ijoolleen Harargee kooti, ijoolleen Wallagga kooti, ijoolleen Arsii kooti, hundumtuun haadhoo kooti. Yeroo siin jedhu Hacaaluun akka tokko taateedha sitti maa jira baay'ee. Nama ofiif hin jiraanne, nama siif jiraate, Oromummaa keef jiraate, Oromummaa keef du'e namichi kun. Namicha
guyyaa tokko jireenya isaan jiraanne oromummaa kee fudhee baay'ee siif na anaaf isa intini gochuu hin danda'u ani Hacaaluuf Hacaaluu ani xabaqaa Hacaaluu ta'uu hin danda'u baay'ee inni kan koo miti baay'ee kan keessanii yoo isin gal ka'ee kaleessanii bahee eenyummaa kee sitti mi'aa dhoogu eenyummaa kee seenaa kee jar waggaa meeqaattedha sitti mee sii deebisee Hacaaluu yoo beekta ta'e ishee na ani na dhiba dhugaa rabbii dhaloota akkamii uumne seetan wal arrabsurraa jalqabee buunee dhaloota Hacaaluu arrabsuudha uumne isatu na gaddisiisanii like more than anything amma kana buuneerra baqa amma kana namummaarraa buuneerra nama Oromoo ta'uu miti nama ta'uu dadhabne nama Hacaaluun baraan Oromoo miti bar alagaan saannaa qaaxxaan jechaani jira bar alagaan waa godhee fitu seetani maalidha taanii abaarsa akkamiiti kun abaarsa akkamiiti kun qoy kaleessa na ani intini Hacaaluu miti ani xabaqaa Hacaaluu miti xabaqaa Hacaaluu ta'uu hin danda'u ani baay'ee ani xabaqaa Hacaaluu ta'uu hin danda'u maaliif Hacaaluun kan koo miti akka Oromoo tokkotti Hacaaluun goota kooti garuu kan koo qofa miti kan koo miti ani hachuu koo tuqxani jechuu hin danda'u Hacaaluun kan Oromooti kan Oromoo maraa kan Oromoo sammuu qabu ishi na isa protecting godhu intinaa kun jalaa tuqxani jedhee waan baay'ee naasawan kan koo waan hin taaneef kan koo qofa miti kan kooti personally kan kooti garuu kan koo qofa miti Oromoon usin dhiisu gaafa Hacaaluu tuqxu baay'ee Oromoon usin dhiisu inni ganda kee ati amma baatee Hacaaluu arrabsiti inni Oromoon inni ganda kee sin dhiisu Hacaaluu irratti ana kanan dubbachuu barbaadu isarrattis miti baay'ee inni ganda kee sin dhiisu Hacaaluu irratti dubbiin Hacaaluu akka dubbii biraa isinitti hin fakkaatin dubbii raachuu miti dubbii gandummaa miti dubbii intini miti dubbii finfinnees miti dubbii inni waan biraa dhaadhoo hinduutu baay'ee waa'ee Hacaaluu dubbattee haadhoo namni nuti Oromoo dhumti si dhiisu jiru waa'ee Hacaaluu otoo dhiistanii gaariidha waa'ee Hacaaluu dhiisaa waa'ee isaa dhiisaa namni nuti si dhiisu sin jiru Oromoo dhumti si dhiisu jiru dhiisaa waa'ee isaa ani kanan dubbachaa jiru waliin arrabsiinaa arrabsuudhaan maqaa keeyyoo waamsisiinaa tasaadaabiyochuu jedhamne bar isin baataniit wal arrabsitu guyyaa guyyaan ajandaa nuuf uumtanii guyyaa guyyaan arrabsu har'as arrabsu borus arrabsu achi boodas arrabsu guyyaa tasaadaabiyochuu sisaadabu ነው የሚሉት afaan ani arrabsoo afaan Oromootiin arrabsoo kana hundaan hin beeku ture dhaga'een beeku jireenya koo keessatti arrabsoo kana hunda afaan Oromoon dhaga'een beeku arras arrabsoo borus arrabsoo nannaa taa'een nannaa maalidha kun immoo jecha akkasii afaan Oromoo keessa jira nannaa bar guyyuma guyyaan arrabsoo har'a arrabsoo haaraan dhagaa boru arrabsoo dura bar Oromoon bar gaafa nama arrabsuu barbaadu bar afaan Amaariffaatiin nama arrabsa ture afaan Oromootiin arrabsoo waan hin jirreef har'a garuu gootota keenya sin arrabsoo babbareedoo arrabsoo gurra namaa keessa galanii lubbuu namaa balleessuu danda'an arrabsoo adaganyaa ta'e nuuf uumtan ka Oromoof like ulataa maalidha kun maaloo maal ta'a kan otoo dhiisne maal ta'a otoon maqaan nuu ba'u akkas maqaan akkasii otoo nuu ba'u baate maal ta'a otoo kana dhiisne maal ta'a otoo wal arrabsuu dhiisne ijoolleen Hacaaluu arrabsitan
Hacaaluu kan ganda tokko isinitti fakkaate. Hacaaluun kan ganda tokko miti illa. Hacaaluun from the first ammas deebi'een isinitti hima. Albamii isa jalqabaa irratti galaanni gibee guutuus laftuuf bidiruun nama ceesisaa garaan jaalatee rafuu halkaniif guyyaa nama deemsisaa jedhee waa'ee bareedduu Jimmaa yeroo haasa'u inni imti mataasaa bareedduu Jimmaa jaalateeti miti. Sirbichis waa'ee jaalalaa miti. Oromoon Jimmaaf Oromoon Shawaa tokko akka ta'e siif ibsa. Yeroo Hacaaluun ba'ee bareeddiitti afran qalloo wal jaalachaa wal dhabnaare yeroo jedhu waa'ee dubartii haasaa jira miti. Haadhoko waa'ee Oromoof Shawaaf Oromoon Harargee tokko ta'u sitti haasaa jira. Baaliyyoo yeroo isin jedhu ooyiruu keessan gamaa warri kee yeroo jedhu waa'ee dubartii haasaa jira miti. Waa'ee tokkummaa Oromoodha sitti haasaa jira. Harargeen maccaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse yeroo isin jedhu maal isin jechaa jira seeti? Kaayyoo tokkoof Harargeen mancaa qarataanaan tuulamni farda leenjisaa kaayyoo tokkoof diina Oromoo balleessuuf wal balleessuuf otoo hin ta'in yeroo Harargeen maccaa qarru tuulamni farda kan leenjisu diina Oromoo balleessuuf. Sigalee Hacaaluun maal isin jedhee seeti? Hacaaluun maal isin jedhee seeti? Arsii luka cabsitu Amboo tokko laa Wallagga ajjeestu Gujiit gumaa ba'aa isin jedhe waa'ee tokkummaa keeroo sitti himu jechuudha. Nama jireenya isaa guutuu ati waa'ee Oromummaa otoo hin beekin ati Oromoodha jedhee nama siif qabsaa bahe. Nama siif jedhee du'e akkamitti arrabsitaa dhoko? Siif jedheetoo du'e. Siif jedheetu bahe. Ummanni Harargee Sumaaleerraa buqqaa'ee dheetu 4 kiiloo milineema daraashitti bahee diina funduratti du'a lubbuusaa kennee akkasitti siif qabsaa'aa dhoko. Siif qabsaa'ee bar lubbuusaa siif kennee bar nama lubbuusaa sii kennee akkamitti arrabsitaa dhoko? Harargeetu buqqaa'ee dheetu bar inni boo'aa uummata Harargee keessa taa'ee otoo boo'uu wayyaanee fundura dhaabbate lubbuusaa kenne nan du'aa jedhee bahee manaa dhoko. Nan du'aa uummata koof uummata Harargeef nan du'aa jedhee manaa bahe. Siif du'uuf nama sii du'e akkamitti arrabsitaa dhoko? Qoy ani kan na dhibaa jiru namni tokko Oromoon hundi hin beeka kana miti. Hacaaluun naaf du'eedha Oromoon hundi. Naaf du'e ani akkasitti namanan anaaf Oromummaa koof Oromummaa koo tiksuuf du'e Hacaaluun. Nama siif jedhee du'e arrabsita. Buunee dhaloota akkasii bira geenye qoy buunee walii galuu dhiisuu waan tokko namuu wal loluu danda'a. Rakkoon qabu wal loli. Gandaan wal loluu dandeessu wal lolaa rakkoon qabu garuu taatee haasaa. Kanadha balleessaan kee jedhaa walitti himaa. Maa walirra diina taatu? Ani yoon balleesse ani nama tokko yoon balleesse raachuu kootu kana balleessite jettanii natti himtanii. Maa walirratti guyyuma guyyaan ajandaa uuma. Fooloorii yookaan viyoo argachuuf jecha guyyuma guyyaan uummata kanarratti ajandaa uuma. Uummata kana keessa summiidha facaasaa jirtu baramma. Yeroo amma wal geessanii yeroo gandaa wal arrabsitan akka summii facaasaa jirtan beektu. Uummata keessatti summiidha facaasaa jirtu summii. Amma qo'isin as teessanii gandaan arrabsaa ooltu. Dhaloonni bor guddatu. Amma fakkeenyaaf dhaloonni bor guddatu Wallaggaa irraa taa'ee ijoolleen Shawaa akkas jedhanii Wallaggaa arrabsan. Yeroo jedhamu yeroo dhaga'u namni tokko Arsii irraa taa'ee yookaan namni tokko Amboo irraa taa'ee ijoolleen Arsii Shawaadhaan akkas jedhanii arrabsan jedhee yeroo dhaga'u namni tokko iddoo tokko irra taa'ee uummata sanaaf jibbaa akkamiidha horachaa guddata kun. Maaliif dhaloota irratti summii facaastu isin? Foolooriif laayikiif jettanii dhaloota gidduutti maaf summii facaastu? Maaliif dhaloota jibbaa maa guutu? Maaliif kan keessan qofa yaaddu qoy? Wanti asirratti hojjechaa jirtan waan salphaa miti. Dhaloota keessatti summii facaasuudha. Moo kaayyoon keessan Oromoo wal ficcisiisuudha? Wal fixuu baanee maalidha qoy kaayyoon keessan?
أنا نتيبي بردوغا ربي بقى أنا مراجو فنجرا بقى سوشيال ميديا كان رام فقط وتانا مال كايون كيسن بايزي نمني تو كبر إلا أما نما تو كوني سنتيم غافا وانغاري دوباتو نمني بسادي تاي سنة نمني بتو كو تاي سنة لا غافا وانغاري دوباتو غافا وانغاري دوباتي نمني سنة لا نمو غافا وان بدا دوباتي أمني كوما لما ديميتا أمني كوما تو كو ديميتا نمني سومالي وانغاري دوباتا ريا دوكو إزيني بربلسان نمني تو كو يرو وانغاري دوباتو تيساني لالتا يرو نما ربسو deemtanii mana guutanii goota koo manaaman sirriidha jettuun balleessaan barrisin bira nu bira jira bar hunduma keenya bira jira bar maalidha qoy maal yoo dhiifama malee kakaawwate waan balleessiratti because of namni uumamaan guutuun hin jiru hanqinni jiraachuu mala garuu anaga ammaatitti dogongora arge hin qabu dogongora yoo qabaate wanni nu dhiifama gaafachiisneef hin jiru nuun ala hin jiru nuuf dubbatalleedha akkasuma ammoo yoo dogongora immoo nutu dubbachiisalleedha dhiifama malee yoo ta'e garuu lafa duwwatti nama tokkoon dhiifama gaafadhoo jette boru hin dubbatin jechuudha. Badiyaasni irra dhibaan borsi dhibaa jedhe Oromoon afuufaan madaan fayyisu badii hachi asli pooyintiidha nan sii kaasa. Akka Oromootti osoo kan asli irraa ijoolleen dhiisan ta'e anuu bakka isaa bu'ee guutuu uummata Oromoo dhaabbadee dhiifama saba koo nan jedha. Okay? Dhiifama jechuun naman ajjeesu afaan irraa illee warqii nama hin buusu. Tokkoffaa isi waa'ee uummata waa'ee ijoollee asliin innaa maskiidha sagalee ta'uu amantii arrabse saballee osoo dhiiste amantii saba biraa amantii isaanii keessa jiraachuu baadhus warri har'a duutu kun sagalee keenya kan nu jala butame sababa isaatiin akkamitti jedhi asliin badii hin qabu jette laal irra dibaan hin barbaachisu koodeeti yoo taate badii qabdi taanaan Oromoon fedhoo ajjeesu fedhuu dhiifama gaafachiise biraa darsu. Okay, viidiyoo keessi dhageessisamoo afaaniin sitti hima. Afaanini. Ilaalaa gulatiya. Viidiyoo reefu sanii dhaggeeffanne isiin amma dhufteeti. Tareefu kasi gaafadhe sanii fi siin jeelaala. Tareefu dhaabbannu uffatee jira. Bere. Amma dhufte isiin ibsiif tareefu sanii duuba isanii isiin dhaqsan fudhattee dhufte laala. Marsimitti barbaadurraa immoo garee tokkummaa Oromoo kana ittichuu barbaadurraa. Garee tokkummaa Oromoo barbaadu warri marsimitti walaa'uun kurraan akka fedhan isaa godhan akka fedhan walaa godhan. Ani yeroo nama wajjaa ta'u qoy bakka walii gala garee tokkummaa Oromoo ittichuu barbaadurraa yoo taate ana akka namni deemetti nama wajjin deema beektaa? Garee marsimitti illee yoo ta'e anaaf rakkoo miti. Karaan hunduu ana na baasa. An jibbaa amantii kamiituun qabu amantii namaa hin kabaja amantii kootiif nan du'a dogoggoraan osoo waa'ee amantii kiyyaa dubbadhu amantii biraa warra isin jala arrabse dhiifama jedhe akka namni Hacaaluu arrabsu aardhaa miti rabbitti sin dabarfadhaa jedhe lama isa waa'ee gandaa mootu akkuma gandi biraan arrabsaa jiru ijoolleen ganda kennaa yookiin amantiin yookiin gandaaf quuqamtee arrabsaa jirti sanirraa wucarrisu yoo danda'an isinillee wal dhiisa ijoolleen keenya ka tuula mallee dhiisa ijoolleen keenya ka arsillee dhiisa kun dirqama miti ufta qoxaaxaraa jedhanii jira. Yeroo dubbatu dubbii qabachuun geessee bakka siin gahin dubbata. Geessee bakka siin ta'in dubbata. Nama hacee arrabsu digalee rabbiin biratti wal gaafanna gootota Oromoo sababaa kiyyaan arrabsu aniyaa wallaalaa kanaaf gootota Oromoo kompeer wal bira godheetiin arrabsu maa obboleessa tiruu kiyyaan taane rabbii isa uumetti isa dabarfadhaan taakka jedhe asirratti kana gonkuma never ever hin eeyyamu ever rabbiin biratti wal gaafanna nama san taakka jedhe namni mootu ijoollee yookiin akka gandaattis haa ta'u akka hiriyyaatti nama na arrabsu garaan dadhabee jara sanii deebisan mirga isaaniiti maaliif jabaan ganda biraatu na arrabsaa jira waan ta'eef maftuunoo garuu warri na arrabsitanillee ufta qoxaaxaraa isin jaaladha warri anaaf jetta aartanillee dhiisa isin lamaanuu anaaf tokko kun immootu dirqama irra kaa'an jiru dirqama dhiisaa jedhanii jiru hunduu simmeetii isaatiin masakama waan ta'eef akkuma kun ati ganda kee jaalattee si jaalatte ka ganda keetii sira lolu ka ganda kiyyarree na lolu kun dirqama dhiigummaadhaaf nama ta'uu mala waan ta'eef si galee
kun achi takka. Isa immoo asliin dhiifama haa gaafatu jedhuufi ana wanni na dubbise waan manni amantii kiyyaa tuqamee fi gaafa manni amantii kiyyaa ka diigame bakkatti deebi'e qaama dhiifama gaafachuun na barbaachisu kamuu dhiifama hin gaafadha. Ammas asitti enee tabaddaa'in miidhamaadha. Dhiifamni an gaafadhu wayiitu hin jiru yoo barbaachisaa ta'e nama arrabaa miti afaan nama arrabsuu miti amantii kiyyaaf lubbuu kiyya kennu ijjannoon kiyya kana yoo wal taane wajji deemna yoo wal ta'uu baanne mirga keessanii tarkaanfii barbaadan fudhachuu dandeettanii jechuudha. Bitadhe. Bire, ati yeroo takka dhaabu bire. Muuzee. Dhaabu yeroo takka. Yeroo asliin dhaabu yeroo takka. Yaadee qabaatee dubbattu. Isaaf dhaabu isaaf. Munir, bire maadhiisa. Bire yaada amma ati jedhe kanarratti ati hoo maal jetta bire maadhiisa kulisa. Munir jidduu maa galtaa isaan mari'achaa jiran. Munir siifin kenne bire haasa'e. Mari'achaa jiran. Ya bire na haasitu bire dhiisa. Bire wajji Yaa isaan jidduu hin galinaati Munir. Abu asli batu fi miti abadda shimalu matuma kamiti. Yeroo asliin deebii video kan nusan birreen asin jirtu. Amma me bire yaada si haadha jennu dura. Munir please. Munir. Dura namni wal dhagahu wal kabatu. Bire taasisaa jira. Isin haadha. amma yaada viidiyoo duraanii osoo hin taane bire deebiin haadha dhuftu waan inni waan bire arbaa yaada kennaa jara kennu. Oromo wajjala sombaan qabu. Yeroo tokko na dhaggeeffadha laal. Amma bakka itti mucaa muuzee bira jiru kana dubbii dubbatetti anaaf inni wal qabne. Dhugaarratti qofa walii galla. Maaliifi oo asliin badii qabaatee jedhe laal. Sababiin ani jidduu seenee dubbadheef yoo asliin badii qabaate nutuyyuu fideeyyuu dhiifama akka jedhu goosisa. Almost asirratti asliin badiin qabu jechuu jirta jechuudha asitti argite. Haasaa inni amma asliin itti haasa'etti immoo welcome. Namni dalagu hundi dogoggoraa jire bar. Namni waa jedhu dogoggorallee jire. No, wanta ati beekuu qabdu. Bire anaaf yoo dinga ammas yaadan. Yaadan mucimin dabaloo. Anamma maasin jedhaa jira beekte. Namni kumuu jechaadha. Asiis miti bireen illee boru yoo dogongorte. Hin dogongorti taanaa wanni nu dhiifaman gaafachiisneen hin jiruudhaan ka jedhe. Namni hin dogongora, namni hojjetu kumuu digongora, namni hin dogongora taanaa wanni dhiifaman gaafanneef hin jiru. Amma oduu asteenya haasa'u oduma amma asteenya asirratti waliin mari'annu dubbuma afaan wal dhageenyu harka walirra qabu hin jaaladhu laalan. Akka Oromootitti Muuzee laale kan dura haa turtee fi qoisiima asliin dura haa turtee fi hamma turtu garaagarummaa guddaa qaba beeku. Wait. Ifama Jobra, qoy painkiller. Ila dubbiin kan ka'e gandummarraa yookaan gosarra osoo hin ta'in dubbii amantiirraa ka'e. Ka'umsiisa isaa amantiirra. Asliin otoo hin dubbatiin ijoolleen wanna badaa yeroo dubbattu argeen jira. Dhugaan isin jedha warabbal kaaba. Laaleen jira. Isa dhiisati guyyaa jumaa ummanni muslimaa erga hiriira bee booda ijoolleen liivii galanii akkuma muslima irratti qosa godhanii qosa fakkeessanii ijoolleen wanna badaa dubbachaa jirtu ijuma kiyyaan laaleen jira gurra kiyyaan dhageen jira. Amma sitti asliin ifama gaafachuu qaba yeroo jedhamu amantii kenna hoogganee jechuudha. Ka'umsi isaa maalirra ta'e? Amantiirra waan ta'eef. Akka gandatti yeroo dhufnu immoo martuu wal arrabsaa ture wal kijibuun barbaachisaa miti. Martuu wal arrabsaa ture as gubbaa ba'e. Takkan ol beeyna. Akkas taanaan isaan martuu dhufanii ifama gaafachuu qaban. Amma kan nuuf baasu dubbiin amantaa dubbii biraati. Saba wajjin waliin hin deemu. Ganda wajjin waliin hin deemu.
warroota gara ganda keessatti fudhanii warroota suuraa gootota maxxansanii warra arrabsan kana fa'a kana barbaanna akka ilaalcha kiyyatti an isa namoota kanan barbaada dhugaan isin jedha jaroota kanan barbaada maaliif akka ta'e beektu namni Haacaaluu arrabse an otoo danda'e afaan Oromiffan isayyuu haasa'uun barbaadu waan inni Oromoo hin taaneef namni afaan Oromoo dubbatu tokko namni sammuu qabu tokko Haacaaluudhaan inshallah ganduma inni abbuma barbaade irraa haa dhufu. Namni afaan Oromoo beeku tokko namni seenaa Oromoo beeku tokko namni goota isaa beeku tokko Haacaaluudhaan suuraa isaa garagalchee hin arrabsu. Kun diina Oromooti. Guutuma guututti ummata Oromoo dhiifama gaafata. Otoo akkas ta'e maa Jeneraal Taaddasa Birruun faayidaa dhuunfaa isaati foto jiraate bar qabsoo Oromoo keessatti otoo hin galin akkuma inni barbaade jiraate aangoo isaa qabate nama jiruu gaarii jiraate nama dabarsuu danda'u ture. Saba isaaf bakka kennee tuffiin nafxanyaa ummata Oromoodhaaf qabdu kana haalaan laalee eenyummaa isaa filatee nama eenyummaa isaatiif wareeggameedha. Jara warra kaakkanaa arrabsan kunniin diina Oromooti. Jaroota kaakkanaadhaan dhiifama gaafachiisuun qaba. Ka'umsi kan aslii garuu amantiirra waan ta'eef yookaan yeroon nu barbaachisa waligalluu qabna. Warroota isa dura wanna badaa dubbachaa turan sunniin annan fidaan eenyufa akka ta'an waan beekuuf isiniif galee carraa nuti cufina obboleeyyan keenya dukannaa carraa isinummaan dubbatanii xumurinaati. Nuti wanni jaajiru na dhaggeeffadhu nuti na dhaggeeffadhaagaa isinuma dhaggeeffachaa noollu ani akkaataan hubachaa jiru. Namayyuu yeroo ammaan tana ajandaan akkaataa itti cufamu barbaanne malee kuni badii qabaa kuni badiin qabuudhaan miti. Kan duraa jige masgiida. Yoo masgiidaaf ka yaaddan taatan dubbii jalaa qotaa hin dhufina. Karaa itti xumuramu. Namni masgiidaatiif masgiidni kun diigame irraanfatamuudhaaf guyyaa 2-3 booda nuti akka masgiidni bakka nu deebi'uu barbaanna nuti. Akka islaamummaan Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessa kabajamuu barbaanna. Ajandaa kana cufuu barbaanna. Waa hedduu jira. Nuti wanni cufuu barbaannee as keessatti dogongoruu mala. Ani akka ajandaan sababa barbaada. Kaanis dhufee manarra deemnee manguddoo nuti amma yeroo hin qabnu yeroo ittiin jiru yeroo sana amma nuti. Yeroo itti walitti uummata finnee kanaa miti. Hiree amma qabnu keessatti nama 2 as keessaa qabna. Asliin as jira beriin as jira. Dubbii tana akkamitti xumurra? Aslii atis akkana jee. Kan ni jechaa jiruuf kana malee asliin badii qabaa badiin qabu san anaa miti kan murteessu. Wanni isiniin jaa jiru ifa. Yoo akkanumatti qoqqotaa deemne ajandaan 4-5-6 deema dubbii masgiidaan irraanfatamu. Yoo dubbii masgiidaatiif yaaddan miidhamaatillee dubbiin nurraa cufama. Hanqasuu waan jiru barbaada. Okay, dubbiin cufuu barbaadanii? Carraa naa kenna yeroo tokko bira carraa hundi keessaniyyuu akkam jirtan isaan aslii hundi keessaniyyuu fayyaa keessanii akkasuma Joobiraam Muniir Oromootu waan jettu beektaa? Oromootu waan jettu gaafa dubbiin dabde bukkeessu dhagaa cabsaa jette. Haacaaluulleen sirbee jiran fakkaata sirba kana. Gaafa ati madaa ofitti suyite gaafa ati madaa ofitti goote madaa san keessa qurxummii illee si nyaata bishaan illee si guba. Wanni hunduu madaa san keessa kuttisaa jechuudha. Madaa kana kan ilmaan Oromoo keessatti uumaatiin hin jiru bilisiginnaadha. Maaliif osoo jarri masgiida diiguu baatanii masgiida 20 ol diiguu baatanii namni gadi bahee waan kana dubbatu. Yeroo ammoo namni gadi bahee warri mootummaa poolitikaadhaaf jecha ajandaas ni kennu. Ajandaa fuutanii gandatti galchuun ajandaa fuutanii nama dhuunfaatti walitti fiduun kuni Oromoo duuba deebi'aa of ilaala. Duuba deebi'aa of ilaala. Kaleessa namni Oromoo arrabsaa ture addaan qoodee har'a paarlaamaa keessa jira. Warri ammoo seera fiigee waa arrabsaa ture har'a eessa akka jiru isatu beeka. Leengaddaa Tigree fi Jeneraal Tigree fi Jeneraal Biraanuu Juulaatii fi
warra dhiiga dhansanii wal arrabsaa turan dhagaa walitti darbaa turan keeniyaatti ammoo wal hammatanii sheeraa waliin aarfachaa turan warri jara hordofeetiin waa beeka dubbataa ture dubbii darbachaa ture har'a eessa akka jiru hin beenu bakka inni dhaabatullee lafa inni seenullee hin beenu maal isin jechuu barbaade namni aslii fakkaatee Oromoo arrabsu namni ammoo nama biraa fakkaatee Oromoo arrabsu kuni nama saayinsii naannoo barataatiin hin ture nama ganda keessaan bahin nama waa'ee ilkaan argachuu waa'ee daraartuu kan si adiifaa barachaatiin hin ture malee nama waa'ee ji'oogiraafii waa'ee seenaa Oromoo beekuu miti. Eebbisaa addunyaas maal jedhe beektaa namni seenaa of hin beekne bishaan gabatee irraatii jedhe garuma jallisan jallata garuma qaban qabama. Nama san waliin gadi buutanii vaaliyuu gootanii fi sagalee kennitanii fi kootu akkas godhi kootu akkana godhi yoo jettan ta'e tuni dubbii biraati. Dubbii akkanaa keessaa bahaa Oromoon Tuulamaa Oromoon Arsii Oromoon maali yoo kun hin jiru Oromoon lafti Oromoo guutuun Oromoodhaaf takkuma. Tuni garee ifama namni biraa dubbatumee hedduudhaan silkii irra bu'aa jira. Ifama. Baay'ee galatoom.